Uummanni Oromoo maal keessa jira? Akkam ta'aa jira? Du'aa jira? Waan ta'aa jiru hundi Uummanni Oromoo maal keessa jira? Akkam ta'aa jira? Du'aa jira? Waan ta'aa jiru hundi keenya walumaan beeknaa jechuudha. Isaan jedhe maaliif ani hin jejjeru namaan kun Oromoo miti kun Oromoodha kun fira Oromoo miti kun diina Oromoo miti jechuudha. Garuu dhugaa jiru bakkeetti baastee uummanni akka kan mataa isaatii qabaatu goota. Kanuma jechuudhaan barbaade. Akkana caalaa yaadni keetii gara booddanaatti haasofte sirriidha ulfaadha. Waan deemaa jiru miidiyaa kanarraa waa'ee galiinsaa hooggansa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarrooti. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana uummanni Wallagga keessatti haala ittiin dhumaa jiruu fi haala ittiin qalamaa jiru argaa jirra. Sana dhiisanii yeroo ammaa kana immoo ji'oota muraasa lakkoofsisee lama gara sadii na fakkaata Jaalmarroon illee Taanzaaniyaa deemee osoo hin galiin osoo uummanni Oromoo eeguu hafee yeroo ammaa kana immoo miidiyoonni garaagaraa Jaalmarroon miilaan gale jedhee yeroo gorsaa olaanaa yookaan immoo Zalaalam Harraageel Minabxanyaa miidiyaa garaagaraa irratti gabaasuu argina. Sun immoo inni miilaan gale jedhee namoonni immoo garaagaraa viidiyoo tokkoftoriidhaan galchanii lixatti buusuu argina. Mootummaan kun dhugaadhumaan lixatti buusemu mootummaan waadaa isaa nyaatee jedhe Zalaalam yeroo interview godhu waadaa isaa nyaatee mootummaa kana faana waliigaltee dhabnaa waadaa isaa nyaatee hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo miilaan galanii jedha. Erga miilaan galanii burjaajiin yeroo ammaa kana lokoftoriin galchan jedhanii viidiyoo garaagaraa maxxansanoo maali? Haa ta'uuti yeroo uummanni Oromoo dhumaa jiru kanatti ajandaa maaliif barbaachise kan jedhurraa mariitti jirra. Fudhadha. Okay, bareeda. Waan laf jira isaanii beekta sila namni markaa qabuu fi lafir deemaa jira haasaafis dalagaas taasisan godhatanii dhugaa amma Jaalmarrooni amma dirree irraa ka'ee bubbulee jira baatii 2-3 tokko bubbulee jira. Waan tokko hubachuu qabnu ka'umsumisaatu gaafa ka'e dirree irraa karaa imala dhimma gartee araara saniif jedhamee Tansaanee malee saniyyuu akka Oromootti Oromoon koomii qabdi maaliifi wanti sun oduma uummata Oromootiif hin himaminu gartee namni sanii imala horaa deemee jedha. Uummata Oromoo qofaa miti waraana bilisummaa Oromootiyyuu ka koomii qabuu jiru waan sanirraatti. Otoo isaa waan takka odeeffannoo takka illee hin dhaga'ini dhufee bakka akkana jira koottaa jedhee jedha. Sanuu koomii ta'e haa ta'uuti ammasii amma turturee deebi'ee jedhaniin kunis akkuma kalees gartee dhossaadhaan dhufe ammas dhossaadhaan deebi'e. An akka yaadu kiyyaa akkanuma. Haa ta'uuti ajandaan kun silaa amma ka'uu hin qabu. Maaliif jennee haalli kun har'a gartee haala Oromoon har'a isaa amma hankee jiru keessatti Jaalmarroon asiin ba'ee asiin galeen kuni waan ta'u malee miti. Oromoon har'a ajjeefamaa jira, du'aa jira, gartee diinni kallattii adda addaatiin fixaa jira. Ammas nutis gamkaan hin deebine miidiyaa gubbaa baanee miidiyaadhaaf ibsa kennanee ajajaan kun asiin ba'ee asiin galee akkana maaloo ta'ee ka jedhu kun beekta seera waraana keessatti miseensi tokko yookaan miseensummaanuu yoo bobba'u qaamni irra bobba qaba. Qaamni bobba'u sunitti gartee iccitiidhaan bobbaasee iccitiidhaan deebi. Kun sirna waraanaati. Ammas deebisanii ogguu galuus wanni himamuuf hin jiru. Qaamni inni itti deebisuun gartee akkaataa itti ibsachii kennu jira jechuudha. Ibsan keessatti qeeqni yoo jiraate qeeqas ni fudhatanii yoo dogongorii jiraate dogongoras ni sirreeffatanii yoo fakkeenya badiin raawwatu taate haala badii sun gartee ittiin taligamu haala waliin jirsanii godha jechuudha. Amma keenya kunini xiqqoo dogongoriis akka yaad kiyyaat ni jira. Ka'umsi Jaalmarroon duraan ka'ees dogongorii keessa hin jira. Dubbatames sanis dubbachuun barbaadu. Ammas imali inni bootuuf deebi'u kunu deebisee ogguu inni galu duraan Jaalmarroonis jira jedhee uummata Oromoo gaafataa ture.
eenyuyyuu hin dubbanne ni callifame gartee maqaa waliif baasanii diina sababa kana maaliif gaafattanii maaloo jedhamaa ture. Oromoon namni kunini hoggaana Oromooti gartee ni jaalataa eessa buute isaa yoo dhabe maan jennaan nama kan kaleessa harka diinaa fuudhee deemee firaa miti eessaaf bakki inni jiru Oromoon akka gartee qaam tokkootti ni gaafate yoo fakkeenya gaafachuun sirri ta'uu waateyyuu eessa akka inni jiru beekuu barbaadu kuniin himama. Har'a ammoo maaliif miidiyaaf baanii himan kunu sirrii miti yoo galeeyyuu hagaluuti gartee haala gartee toftatti bobba'ee beeka tarsiimootti bobba'ee beeka gartee haala citaawaadhaanii dhufee deebi'uu mala sanii mitiyyuu akkuma jedhan sun xiyyaarri isaanii sanfaan geessuu mala. Har'a maaliif himamu hin barbaachisu ta'uu hin qabu. Ammoo deebistee Oromoof ajanda baasanii haala gartee Oromoon daraarama hamaa kan keessatti Oromoodhaaf ajanda baasanii waan akkana miidiyaa irraa taasisuun hin barbaachisu. Kan barbaachisu maali? Kun diinni kallattii maraaniyyuu gartee nu miidhaa jira. Oromoon bobba'ee galuu hin dandeenye gartee kiyyoo diinaatiin kallattii hundaaniyyuu qabamne jirra. Akkamiin keessa ba'uu qabna? Qabsoo keenya kana gartee obboleeyyan keenya dhiigitti dhangalaasaa jirtu kana akkamiin utubnee gufuu diinaa hanuuf dura dabarsinaa kan jedhu qofirraa sila dubbatamuu male. So kanaafiyyuu kunini amaloota Oromoon qabdu keessa tokko kunin waan jenna ajanda walii baasanii qabsoof sa'anii kan sila fuula dura deemsisan uf duub deebi'uun kun amaloota keenya kun waan halluu miti. So kanaafiyyuu an akka yaadu kiyyaatti ajandaan gartee dhimma kana kaa'amuu iyyuu hin qabu jedhu miidiyaalee irratti kanuma dhiifama yoo dogongoreessa. Yoo yaasham akkam jirtu nagaa keessan fayyaadha. Siifanii yaalii akkamitti naguma fayyaa. Fayyaadha alhamdulillah. Entege suniif waraana bilisummaa Oromoo wal bira kaawanii waliin mul'isanii gocha diinaa raawwachuu jiranii gocha diinata raawwate yoo waraani bilisummaa Oromoo raawwachuu baate akka adisiiqetti akka qabsoo Oromootti gammachuu abbooyyee durtaawaa waraani bilisummaa Oromoo lallamne nutti lallabee jenne asirraa ajandaa ololii soba adeemuu fi keennallee adeemuuti jenne waliin gucuwoone gabbaafne jechuudha. Nu dubbate kan in offannu borillee aanu fi akka namta kaartii in offadhu ana dubbate. Akka adisiiqetti gammachuu abbooyyee harrirraansee yaa taare tokko taboori tani bormoof taani tanirraansee gammachuu abbooyyee ajaja waraani bilisummaa Oromoo ajaja uummata Oromoo kan walii galaati nutti lallabe. Mana adisiiqeeta bilisiqinnaa callaatti hojjeta. Yaalaa koo dhugaa kolfaannu. Ammas kophee sinirraa dhumti na barbaadatti malee sin jala gadi hin jedhullee hin jilbeeffadhullee kaayyoo fan jilbeeffadha. Kanaafiyyuu haga dhiiga gadi dhangalaasisan akka Oromootitti seera fi heeratti dhiyaatee Oromoon gaafattutti dirree qabsoo irrattis deebi'ee jaalli kun qabsoo jabeessuumoo qabsootan laaffisuumoo maaliif dirree qabsoo irratti har'a baatii afur dirree qabsoo irraa ba'ee jaal gammachuu abbooyyeefaa haalli marii isaanii isaaniif fudhatamuu dinnaan ofirra garagaranii dirree qabsoo irratti deebi'anii qabsoo haqaa gaggeessaas turan gaggeessaas jiru jechuudha. Inni har'a baatii afur qabsoo keessaa ba'ee biyya baqaa keessa jiraatee dirree irratti isaa deebuu isaa baatu ayidoon keernu anaaf akkasuma mara bishaan naaf hin kaasu. Maaliif baatii tana arfanoo dirree qabsoo irraa ba'ee agasanoo ture maal mari'ataa ture maal balleessaa ture maal godhaa ture maal tolchaa ture. Summii har'a Oromoo jidduutti facaasan kana yaa Oromoo yaa hooggantoota dirree qabsoo jirtanii rakkoo kana furaa jennee baatii meeqa waggaa takka guutuu gaafa nu hiyyannu sagaleen teenya yookiin immoo yaanni nu itti dadhabaas turre itti mari'ataas turre itti dubbataas turre sun kiiloo kaasuu dadhabdee har'a isaan gaafa fedhii isaanii yookiin immoo waan barbaadan argatan Oromoo fi Oromoo addaan facaasanii qabsoo tana jidduutti summii facaasaniitu har'a waan barbaadan san argatan har'a maaliif marroon deebi'uu baate nuyi kaayyootti hamanna malee namatti hin hamannu abbaa barbaade yommaaf hin taane haa ta'u kaleessa qabsoo kanaaf
bu'aa biyyu hedduu keessa darbanii jiru, eeyyee darbanii jiru. Iddoo sanitti galata guddaa nu biraa qabu. Akkuma kaleessa itti dadhaban san dadhabbii isaanii galmaan ga'uuf yookiin immoo dhaloota kanatti kunoo dadhabbii kaleessa irratti dadhabne san waliin dadhabne. Dhaloota qubee isinitti qooddadhee jira, isinitti laadhee jira, kaayyitti galmaan ga'a jedhee har'a uummanni Oromoo otoo isa biratti gammachuu yookiin immoo aamilee guddaa qabu qabsoo kana laaffisee summii kana hunda nutti facaasee shiftaa jedhee hooggantoota dhugaarra haqarra dhaabbatanii qabsoo hadhooftu geggeessaas turan geggeessaas jiran. Isaan kana hadheessee sadarkaa morma qabnee seeraaf eeratti dhiyeessina jedhanii hooggantoota jiddu galeessa irratti dhaadhannoo geggeessan sagaleen isaanii hin jirtu inshaallah guyyaa gaaf tokko isinii baasaa jechaadha. Har'a biyyoota faranjii keessa taa'anii jaalaashaan shiftaadha, jaalsaamiyaan shiftaadha, ati shiftaadha kun ijoolleen kun sinii dhageessisu. Aga kaleessa galgalaa dhaadhachaati turan gooftaan keenya galee nugusni keenya galee nuni nugusni keenya rabbi tokko qofadha. Namatti hin amannu jechaadha kaayyootti hamanna kanallee gadi liqimsa. Warroonni immoo akka Yesuus Kiristoositti namaaf sagaduun hamala keessan ta'e sigdatii keessan ittuma fufaa sagada. Kanaafuu Oromoon akka Oromootitti maal godhuu qabna? Uummanni keenya maal ta'aa jira? Rakkoo uummata keenya akkamittiin furatuu qabna? Har'a bar Oromoo isin hin jirtan hin jiru. Siifoo. Mee asirratti ati akkamitti hubatte mee yeroo ammaa kana uummanni Oromoo lixa irratti akka baalaatti harca'aa jira, dhumaa jira. Yeroo kanatti immoo hooggansi gale jedhanii yeroo itti hooggansi kuni walitti yookaan mootummaa kana faana wal dhabinsa yookaan immoo waadaa warri kaleessa dhaqee xayyaa dokoftoriin fuudhe sun har'a dokoftoriin fuudhuu didee miilaan galanii jedhee yeroo gorsaa olaanaa yookaan immoo gogsaa Oromoo Zalaalam Tafarraa Harraagee miidiyoota garaagaraatti interviyuu godhe argitee jirta. Akkasuma immoo yeroo suuronni garaagaraa fi viidiyoon garaagaraa miidiyaa kanarratti lixa wallaggaatti yeroo geessee buusu jedhanii viidiyoo garaagaraa nu maxxansan argaa jirra. Yeroo kanatti burjaajiin Oromoo jidduutti maaf uumame akkasuma hooggansi olaanaan fi ittaanaatu deeme gaafa ittaanaan galuu hin dhoksanii gaafa gale jedhanii miidiyaa irratti dubbatamullee eenyu isinitti meef akkamitti ba'ee jechaa turan. Yeroo ammaa immoo gaafa jaalgammachuu abbooyyee galuu hin dhugate gaafa immoo hooggansi galuu miidiyaa garaagaraatiin gorsaan kun ba'ee labsii godhaa jechuudha. Kuni uummata Oromootti burjaajessuuf immoo seerumaa feera riphee lolaatu kana heeyyama. Mee waan irraa hubattee fi warroonni mana keessaas kanarratti jaalaashaa jaalloo kooffaat baliiban. Wannan irraa hubadhee Oromoon gaafa mammaaku jaartiin gaafa rifeensa dhaattee jaartii haaraa itti fakkaattii jedhan jaarsatti. Oromoodhaaf shirrituun haaraa miti. Waanuma itti baratamaa, waanuma itti deemamaatis ture, waanuma badaatis turedha jechaadha. Ilaahani akka nu hubaddetti amma mucoo tokko na bira jirti. Maatii ishii keessaa barsiisota namoota 5 warroota fixan keessaa maatii ishii keessaa nama tokkodha jechaadha. Wallaggatti jechaadha. Har'a warri kun deentaa yookiin immoo rakkoo hawaasichaa furuuf osoo hin taane calqabummaa wanni isaan diriirfatan ani akka hanaatitti akkasiif ofirra dhaabbadheen of ta'een dubbadhaa jira. Sigalee calqabummaa irratti iyyuu isaan miseensaaf yookiin immoo dhaaba kanaan hoggantootaan mari'atanii marii karaa nagaa mootummaa kana wajjiniin dhoskaan geggeessuun isaaniititu uummata Oromoo rakkoo uummatichaa furuuf osoo hin taane aangoo walii qoodudha. Kana akkasumatti liqimsa. Dhimma aangooti malee dhimma kaayyoo miti. Dhugaasiniif hima. Maaliif waan hedduus beennaa jechaadha. Waan hedduus argaas turre. Kanaafiyyuu ammas taanaan ittiin uummata Oromoo kurjaajessanii jaalmarroo dirree irratti deebi'ee jira. Kunoo koottaa asiin dinagdee akkas godha asiin akkas godha jedhanii uummata Oromoo kana saamuuf malee jaalmarroo dirree irratti deebi'ee tokko hin jiru. Hin jirullee. Indee buulleedha. Maaliif jennaan akka itti ba'e beeka, akka itti gale immoo abbaatu beekaa jechaadha. Kanaafiyyuu akka hanaatitti waan kiiloo hin kaasnedha. Yeroo tokko jaarsamee abgassi buusa bilifama itti fufisiifo. Kanaafiyyuu kuni waan kiiloo hin kaasnedha.